gocha fokkisaa gurra namaatti dhaga'uudhaaf kan hin tolle ijji namaa arguudhaaf kan hin tolle jireenya kan nama jibbisiisu micayyoo kanarratti kan inni raawwatame jechuudha. Micayyoon kun umurii ishii ganna waggaa 10 jechuudha. Kan ishiin keessatti dhalattee guddatte immoo godina meettaa walqixxee minaaree keessatti yeroo ta'u simboo biraanuu baqqalaa kan jedhamtu yeroo ta'u waraanan jechuudha kan ishiin gudeedamtee ajjeefamte jechuudha. Kana qofayyuu maaliif ta'are nagaa waaqayyo lafa jirtanitti siniif haa baay'atu. Hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha sinin jedha sinis lafa jirtanitti nagaa ta'aadha. Waan biraa waan jennu hin qabnu waan ta'eef biyya dhaloonni keessatti dhalateetoo guddachuu hin dandeenye biyya dhaloonni jechuudha dhiiga isaa dhangala'a yookiis immoo biyya jechuudha haati deessee ilmoo ishii keessatti guddifachuu hin dandeenye keessatti nagaa jechuun hin ulfaata jechuudha. Obboloota koo micayyoon kun simboo biraanuu baqqalaa kan jedhamtu godina meettaa walqixxee minaaree keessatti kan dhalatte yeroo ta'u umurii ishii reefu daa'ima waggaa 10 jechuudha. Garuu jechuudha humna waraanatiin akka ishiin gudeedamtee erga gudeedamtee ajjeefamteen booddee immoo mukaatti fannisanii akka waan ishiin jechuudha ofii ishiitiin jechuudha mukaatti of fanniftee fakkeessan jechuudha. Micayyoo xiqqashuu bareedduu ola deemtuu kana maatii ishii wanta isaan jedhanii dhugaa waaqayyoo ani beeku an akka viidiyoo kana argeeni amileen koo guddaa na cabe jechuudha. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Dhalli namaa jechuudha bineensa ta'e yoo jenne yeroo har'aa kanatti baay'ee fokkisaa miti jechuudha. Ani micayyoo amma tanaa micayyoo dhalattuu reefuu jechuudha ganna 10 keessa jechuudha harka maaliitu micayyoo kana qabee gocha sukkaneessaa akkanaa kana maaltu irratti raawwata? Namumti ilmoo hin qabne yoo jiraate iyyuu borutti ilmoo godhachuuf jira harka maaliitiin jechuudha. Ija maaliitiin ilaalee waa fokkisaa akkasii kana irratti raawwata. Dhugaa dubbachuuf kun dhugaa dubbachuuf jireenya nama jibbisiisaa wanta dubbatanis nama harkaa balleessa jechuudha. Haatiif abbaa ishee amma maal jiru? Miira natti dhagahame kana jedheetoo dubbachuutii hin danda'u dhugaa waaqayyoo jechuudha. Keessa haalatti jechuudha wanti nuti dhageenyu guyyaadha gara guyyaatti baay'ee kan nama jibbisiisu baay'ee kan nama gaddisiisu baay'ee gurra namaatti kan hin tolle baay'ee ilaaluudhaaf kan namatti hin tolle jiraachuudhaaf kan namatti hin tolledha jechuudha dhugaa waaqayyo. Gurguddaan iyyuu guute jechuudha kanumti ga'ee kanumti karaarra iyyuu yaada walii gadi jooraa hooluyyuu jechuudha. Isarratti maaliif raawwanni micayyoo dhalattuu reefuu kana jechuudha maaliif waan akkanaa kana irratti raawwatu? Waraana inni jedhamu kunis biyyaaf dhaabannaa maal jedhu miti maaliif gocha sukkaneessaa akkanaa kana maaliif raawwatu? Namoota immoo waan akkasii kana raawwate immoo maaliif jechuudha mootummaan kan inni seeratti dhiyeessetu seera kan hin kabachiifne. Kamiree kan biyya eegan sila dhalattuu ola deemtu kan borutti abdii biyyaa taate sila lafarraa duugatii jiru dhugaa waaqayyoon hin dubbannus yoo jedhan jechuudha waa'ee biyya keenyadha biyya itti dhalannedha wanta goonuu hin qabnu waan ta'eef gocha ishiitis ilaallee handhuura keenya irraa buqqifachuu hin dandeenyu waan ta'eef wanta jechaa nama wallaalchisa jechuudha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Micayyoo dhalattuu kana waaqayyo lubbuu ishee haa maaru firoota fi akkasuma immoo maatii ishee haadhaaf abbaa isheetii fi waaqayyo jajjabina haa kennu wanta biraa wanta jennu hin qabnu saba Oromoo hundumaaf illee jechuudha waaqayyo jajjabina haa kennu jechuudha. Dhalattuu akkanaa dhabuun dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhugaa rabbii kichuu tana jechuudha bareedduu kana. Garuu amma yoomitti kun kan itti fufu jechuudha. Biyyoonni biraa amma dhugaa rabbii hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf biyyuma an akka beerutti mee fakkeenyaaf yoo fudhanne biyyoota biraati walitti tokko isaati turte jechuudha. Isaaniyyuu lubbuun dhala namaa harca'ee dhumeera. Lubbuun namaa dhumeera waan ta'eef iyyuu karaa seera qabeessa furanna jedhanii jechuudha. Wanta jiru hunduma isaayyuu karaa sanaani jechuudha kan isaa furanii jechuudha. Biyya keenya keessatti garuu lubbuun namaa jechuudha akka tisiisatti iyyuu ni ilaallamtu jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu ani hin beeku jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu sababa namni ofiisaa beekee jechuudha gara waaqatti hin deebineef sababa uumaa isaatiin dhiifama hin gaafanneef ganaayyuu jechuudha biyyi Itoophiyaa kun jechuudha gana badaatii adeemti jechuudha dhugaa waaqayyo.
waaqayyo gaddaa akkanaa nama haa oolchu, caba akkanaatis nama haa oolchu dhugaa rabbii jechuudha. Wanta biraa waan hin jedhuun qabu Itoophiyaa kanas waaqayyo itti araaramu araara isaatiin jechuudha. Nama hundumayyuu lapheesaa isaaniif haa deebisu, isaan haa qajeelchu, waan biraa waan hin jedhuun tokkoyyuu hin qabu siniin jedha. Gadda guddaatu natti dhagahame dhugaa waaqayyo jechan ittiin jechuudha. Kana jedhee dubbadhullee sammuu koo na dhabsiise jechuudha. Maaliif mucayyoo kichuu tana jechuudha akkanatti ilaalee dhugaa waaqayyo. Warri immoo maal akka jedhan maal akka isaan ta'an haati hin jiraatti ta'e hin jiraattu ta'e keessuma gara haadhaa hin beektu jechuudha. Baay'ee jechuudha nama dhiba. Egaa wanti godhamu hin jiru siniin jedha. Biyya keenya waaqayyo araara haa buusu, dhiiga lolaa jiru kana waaqayyo haa millatu siniin jedha. Cubbuun dhala namaa gochi dhala namaa jechuudha baay'ee tokko daangaa darbaatii kan inni jiru. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti nama hundumayyuu kan uumee fi akka jiraatanii yeroo isaanitti immoo gaafa yeroo isaanii ga'e bu'aa biyya lafaa kanarratti buusanii akka deemaniif malee akka nuti walajjeefnuu fi aboo walii keenya irratti nuuf hin kennine jechuudha. Garuu maaliif akka dhalli namaa akkas garaa walitti jabaatee akka bineensaa wal ta'ee dhiigni isaa wal mararuu didee foo walii jechuudha cicciranii isayyuu erga wal ajjeesanii waarratanii yookaan immoo nama ajjeesanii waarratanii nama fannisuu nama gubuu waan akkasii kana waan akkas godhanii waan hin beeku jechuudha. Dhugaa rabbii bara dhalli namaa jechuudha akka horiitti jechuudha ciibsetoo jechuudha billaa fudhateetoo nama qalu jechuudha. Bara garaacha jechuudha wal keessa baasan keessa jira jechuudha. Keessuma jechuudha namoonni hedduun arguu hin didan jechuudha karaa telegiraamiitiin sammuu darbe tokko ani gaafa isa argu jechuudha sammuu kootitu bakka hin jiru na wallaalee jechuudha. Maaliif dhalli namaa jechuudha akkasitti garaa walitti jabaatee ciibsee jechuudha akka qircaatti jechuudha yeroo inni wal baarrakeetoo jechuudha addar inni foossaa jechaadha wal qoqqoodee gizeenni akkas godhu baay'ee tokko wanta dubbadhuu fi wanta jedhutu jechuudha keessa koo na dhabame jechuudha sammuu nama hadocha jechuudha. Baay'ee tokko nama dhibaa. Waaqayyo araara isaa nutti argisiisu, waaqayyos immoo otoo nuti gara isaatti hin deebiin araara isaa maal nutti agarsiisa miti siniin jedha. Obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee tokkoon gadda siniin jedha. Biyya keenyaaf rabbi nagaa haa fidu. Mucayyoo kanas immoo maatii isheetiif waaqayyo nagaa fi jajjabina isaaniif haa kennu siniin jedha. Turtii gaarii.